Kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Nagaan keenya kan jaalalaaf kabajaalaaf jirtan maratti isin haa gahuu jecha. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa oduu ariifachiisaa amma biyyarraa nu ga'e isin biraan geenyaa turtiin keessan nu faana ta'u kan isin waliin ta'uu ana muhee callama. Dhaaba Oromiyaa godina Walloo keessa haalli jiru akkaan ulfaataa ta'uu maddeen keenya ganama kana nuuf himan. Walumaa galatti guyyaa kaleessaadhaan makalaakayaan dhufaa jira dasee gahee jira jechuun uummata sobanii uummanni keenya makalaakayaan dhufaa jira jechuudhaan yeroo eegutti mootummaan naannoo Amaaraadhaa konkolaataa 50 ol liyyuu haayilii meeshaa gurguddaa itti fe'ee magaalaa Kamisee keessatti akka buusanii jiran maddeen keenya ganama kana nuuf himan. Walumaa galatti haalli magaalaa Kamisee keessa jiru akkaan ulfaataa fi liyyuu haayiliin kan achi keessa jiru irratti konkolaataa 50 oliin achi irratti gadi dabaluun liyyuu haayilii haalli magaalaan Kamisee keessa jirtu ulfaataa ta'uu maddeen keenya nuuf himan. Walumaa galatti liyyuu haayilii ta'u yeroo uummanni keenya hubatan qeerroon magaalaa qalloodhaa dura darbuudhaan yeroo konkolaataa kanatti karaa cufanitti liyyuu haayiliin kun magaalaa keessa ol karaa bahee gara lola kanaa dirmatuuf yeroo yaalutti uummanni keenya yeroo dura dhaabbate battalumatti uummata keenya irratti dhukkaasa baruun magaalaan Kamisee dhukkaasan akka raafamaa jirtutti maddeen keenya gabaasan. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa oduu kana ajaa'ibsiisaa bulchitoonni godinaa akka jiruun walgahii jedhanii kombolshatti eega guyyaa 15f achi dhaqanitti walumaa galatti bulchitoonni godinaa hanga aanaatti walgahii magaalaa kombolshaa keessa jiraachuu isaaniitu gabaafame. Walumaa galatti walgahii jedhanii ulaa itti cufanii achi keessatti bulchitooticha waan qabanii jiraniifu bulchitoota tahee uummanni hunduu warroonni godinattiin bulchina jedhe waan achi jiruufu haalli godinattiin keessa jirtu ulfaataa ta'uutu maddeen keenya gabaasan. Gochi kun waan nama ajaa'ibsiisu walgahii jedhanii godinicha keessaa warroota godinattii bulchan hunda achitti walgahii yaamanii kaayyoon isaanii godinattii diiguu akka ta'e odeeffannoon miliqee biyyarraa nu gahe. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya haalli godinattiin keessa jirtu waan ulfaataa ta'eefu bulchitoonni godinichaa akka jiruun magaalaa Kombolshaa keessatti walgahii jedhamanii waan galma keessatti itti cufamee achi keessa jiraniifu godinattiin waan qullaa jirtuu fi nafxanyoonni godinattii diiguudhaaf akka karoorfatee jiru ganama kana maddeen keenya nuuf himan. Walumaa galatti kallattiin hundaan lolli waan banamee jiruuf aanaa harxummaa furseetiinis gara maajadeetiinis amaarri kallattiin hundaan gadi angaamamee uummata Oromoo irratti dhukkaasa hamaa dhukkisaa waan jiruuf halkan adeetis magaalaa haxaayyee waan dhuunfatanii jiruuf liyyuu haayiliin haalli uummanni keenya keessa jiru akkaan ulfaataa ta'uutu maddeen keenya kun nu gabaasan. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya haalli godinicha keessa jiru ulfaataa fi hordoftoota keenya haalli godinattiin keessa jirtu akkaan ulfaataa fi humni finxaaleyyii Amaaraa kan naasuu namaaf hin qabne kun godinattii diiguudhaaf karoorfatanii jala sararanii waan jiraniifu kanaafuu liyyuu haayiliin kun uummata keenya sodaachisee kaan dhukkaasa irratti banee godinattii dhuunfatu waan ta'eef kaayyoon isaa garuu ilmaan Walloo waan sodaata akka malee hin qabneef dura dhaabbatanii liyyuu haayilii kanatti dhukkaasan magaalaa Kamisee waan raasaa jiraniif egaa uummanni keenya kallattii hundaan akka waliif dirmatu dhaamsa keenya. Dubartoonni keenya kanneen naannaa lolaa kanas jirtanilleen kanneen fagoo jirtanilleen akka nutti dirmatanii bishaanii fi wantoota tokko tokkoon akka nutti dirmatanis jechuun ergaan biyyarraa darbee jira. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya barattoonni Oromoos ta'e kanneen dubartoonni Oromoos iddoo jirtan keessaa konkolaataan akka hin sossoone karaa keessan cufuu qabdanii. Karaa naannaa keessan jiru kulli kanneen liyyuu haayiliin tana dhufa jettanii shakkitan hunduu akka cuftanis ergaan darbee jira. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya haalli godinattiin keessa jirtu ulfaataa fi bakkee madoo itti waldhaannatanis dhabanii haalli godina Walloo keessa jiru akkaan ulfaataa ta'uu maddeen keenya kun dubbata. Walumaa galatti haalli godinattii keessa jirtu gargaarsaafilleen uummanni wal keessa sosohee wal gargaaruufis haalli ulfaataa waan ta'ee jiru garuu warroonni dhalattoota achii taatan akka jirtanii muuxannoo waan itti qabdaniifu dhiiraa fi dhalaa osoo hin jenne hamileedhaan akka nuuf dirmattanii wanta nurraa hirruu ta'e akka nuu guutan jechuun ergaa isaanii cimsanii dabarsanii jiran. Walumaa galatti haalli magaalaa Kamisee keessa jiru ulfaataa fi kallattii maajateetiinis amaarri gara uummata Oromoo akkaan cinqaa waan jiruufu uummanni keenya kanneen baadiyyaa keessa jirtanis kanneen lafa fagoo jirtanis
garas dirmachuudhaaf tattaafatoo akka qabdan ergaan darbee jira. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo yeroo gabaabaa yeroon isiniif dabarsinuu akka nu hordoftan haa ta'uu malee miirri keenya waan dansaa hin taaneefis nu hoffolshaa jechaa haga kabirootiin walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.